Yoyyaa harka fuune ashamaa jaallan miidiyaa nageenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihannee jirra odeeffannoo keenya har'aatiin odeeffannoo gaddaas qabannee isiniif dhihannee jirra kan gurra isin buusnu ta'a. Osoo gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa ta'an yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan hojjajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya jalqabaatiin sababa waraana Tigraayin qabeenyi uumamaa doolaara biiliyoona 46 ol barbadaa'e jedhame guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessee jira. Gabaasa guutuu koomishiniin qorannoo duguuggaa sanyii Tigraay baaseen sababa waraana sadaasa bara 2022 Tigraay keessatti ka'een qabeenyi uumamaa barbadaa'ee fi dhabaman waliigalaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 46 olitti akka tilmaamaman eeree jira. Haliillaa cimaa fi saamichi taasifamee jira. Akkasumas seektarri bosonaa caalmatti miidhamuu ibsee jira. Bosonni ciramuu fi baay'een garmalee miidhamuu baayoodaayversitiin miidhamuu ibsee jira. Madaallii koomishinii kun taasiseen godinaalee 6 fi aanaaleen madaalliif mijataa ta'an hundi akka hammaatu hubachiise. Balaa qabeenya uumamaa irra ga'e jedhame kanaaf raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa, raayyaan ittisa Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa komachuun qaamoleen biroolee harka keessaa qabu jedhe. Ijaarsaawwan kunuunsa biyyee fi bishaanii ijaaraman lafa hektaara 100,000 fi 45,000 ol barbadaa'u gabaasuun bosonni lafa hektaara 600 ol manca'u akkasumas keemikaalota miidhaa geessan gallakkisuu fi sirna to'annoo bifa dadhabaa irraa kan ka'e faalamni naannoo guddaa mudachuun gabaasichi ibsee jira. Gabaasni kun itti dabaluudhaan bineensonni bosonaa naannicha keessa turan naannichaa baduu, beeyladoonni qilleensa naannichatti madaqanii turan, qurxummiiwwanii fi kinnisni dhabamuu akkasumas sanyiin facaasaa haala qilleensaa biyyoo naannichaa mijataa ta'an barbadaa'u hime. Waraanichi itti yaadamee qabeenya naannichaa barbadeessuuf kan karoorfamedha kan jedhu koomishiniin kun bosona deebisanii dhaabuu, faalama qilleensaa, bineensota bosonaa deebisuu fi dhaabbileen naannoo deebisanii ijaaruu dabalatee tarkaanfiiwwan hatattamaa deebisanii dhaabuu fi bayyanachiisuu akka fudhatamu gaafatee jira. Akkasumas balaawwan dhaqqabaniif beenyaan akka kaffalamuu fi hammatti balaa dhaqqabe kana shallaguun qorannoo akka taasifamu waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi onkoleessa 29 bara 2025 gabaasa baaseen gaaga'ama gara doolaara biiliyoona 11 tilmaamamu damee hawaasummaa Tigraay mudate jedheen Eertiraa gahee olaanaa qabdi jechuudhaan komate. Akka madaallii kanaatti godinoota 6 fi aanolee Tigraay biraa gahuun danda'amu hunda keessatti gaggeeffame waraanni sadaasa bara 2020 eegalee bu'uuraalee hawaasummaa naannichaa gara kaffaltii dhiyeessuun ibsee ture. Qorannoon kun akka agarsiisutti dameen barnootaa kasaaraa doolaara biiliyoona 4.3% yookaan 40.1 kan mudate yoo ta'u dameen fayyaa doolaara biiliyoona 3.78% yookaan 34.8 akkasumas dameen guddina hawaasummaa fi hawaasa miidhamaniif kan oolu waliigalaan doolaara biiliyoona 2.72% 25.1 kan ta'an jedhame. Balaawwan dameelee hawaasummaa dhaqqaban keessaa gahee Eertiraa dhibbantaa kan kaa'e koomishiniin kun damee barnootaa parsantaa 56.3, fayyaa 43.9, hambaalee aadaa fi amantaa parsantaa 38.62 hanga 40.11 ta'uu himuun Eertiraatti aansee raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa gahee qaba jedhe. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufee jira. Isinis laayikii tuquu hin dagatinaa. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya itti aanu qondaalee Tigraay mootummaan haliillaa diroonii raawwate jechuudhaan himate. Guutuu odeeffannoo kanas akka itti aanutti isiniif qindeessee jira. Mootummaan Itoophiyaa haliillaa diroonii nurratti raawwate jechuudhaan qondaalli nageenyaa olaanaa Tigraay BBCdhaaf hime. Qondaalli kun akka jedhetti haliillaan kun bakka daangaa naannoo Tigraay fi Affaaritti dhihoo jirutti raawwatame jedhe. Dhimma kana irratti gama mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hin jiru. BBC'n addatti wanni inni mirkaneeffatee dubbates hin jiru. BBC'n dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffachuudhaaf yaalii taasise jechuudhaan gabaasee garuu hin milkoofne jedhe. Dubbiin kun yeroo humnoonni Tigraay gara naannoo ollaa Affaaritti ce'uun haliillaa raawwatan jechuudhaan himannaan irratti dhiyaate dhagahame. Wal himannaan gama kaabaa biyyattii dhagahamaa jiru walitti bu'iinsatti akka hin ceene sodaatamaa jira. Torbee kana naannoo Affaar ibsa baaseen humnoonni Tigraay daangaa ce'uun haliillaa raawwachuu fi miidhaas geessisuu himatee jira. Naannoon Affaar ibsa baase keessatti bakkeewwan humni Tigraay to'ate jedhe eeruun lammiilee qeerraa buqqisuus ibsee jira. Akka qondaalli nageenyaa Tigraay BBC'n dubbisee fi maqaa isaa dhokfachuu fedhee jedhetti haliillaan diroonii
raawwate jedhame kun namaa fi qabeenya irrattis miidhaa xiqqoo geessise jedhe. Bakki haleellaa raawwate jedhame kun malkaa akka jedhamu daangaa Affaaritti dhihoo ta'ee fi haleellaan kunis buufata waraana irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himee jira. Qondaalli kun mootummaa federaalaa haleellaa raawwachuun waliigaltee Pirootooriyaa cabse jechuudhaan komate. Bakki haleellaan diroonii raawwatame jedhame kun bakka dhihoo naannoo Affaar haleellaan nurratti raawwatame jedhetti akka dhihoo ta'e BBC'n odeeffadhe jechuudhaan gabaasee jira. Gabaasni haleellaa humnoota mootummaa fi humnoota Tigraay gidduu gabaafame erga waraanni lubbuu lammiilee hedduu galaafatee booda yeroo jalqabaatiif waraanni kaabaa Itoophiyaa waggaa lamaaf Tigraayitti eegale boodas gara Affaarii fi Amaaraatti ce'ee waliigaltee Pirootooriyaan nagaa bu'ee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa fi TPLF tokko isaaniin waliigaltee cabseera jechuudhaan walii himataa turanii jiru. Osoo kun kanaan jiru walitti bu'iinsaa fi haleellaan kun dhagahame. Tibbana ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fidel Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF qocolaa taasisee ture waraan eegaluuf gahaa ture garuu nagaa dursa jedhanii dubbatanii turan. Haa ta'u malee hunduu daangaa qaba jechuudhaan qofaa keenya waraana hambisuu hin dandeenyu jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Odeeffannoo keenya gaddaatiin godina Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa aanaa Muunissaa fi aanaa Hiban Arsii gandoota adda addaa keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa namoota 7 ol uummata nagaa jumlaan halkan edaa ji'a 11 bara 2025 fixuun dhagahame. Godina Arsii Bahaa aanaa Muunissaa keessatti halkan tokko keessatti namoonni jumlaan ajjeefaman Eda'oo Ogatoo ganda Heeban Laaqichaa abbaa ijoollee 12 Gammadii Kadiir Heeban Laaqichaa Kaliil Gabii Xaafaa ganda Gujichaa Kamaal Gabii Xaafaa ganda Gujichaa Irreessoo Gishee ganda Gujichaa Qorichoo Hufaa ganda Adaree Awwaandillaa Abdiisaa Haajii Qumbii ganda Adaree Awwaaldillaa. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti immoo Abdurrahmaan Qumbii ganda Argaadaa Shaalaadoo Abdurroo Haajichaa Buuleyyoo Waaqiyyoo fa'aa akka ta'an gabaasni dhaqqabeen mul'isu. Namoonni kunneen namoota nagaa akka ta'anii fi qaama siyaasaa bilisaa akka ta'an gabaasaaleen dhaqqaban ni agarsiisu. Lubbuun isaanii haa jennatu. Uummata Oromootii fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwina galan isaanii bilisummaa haa ta'u jenna. DV'n Ameerikaa bara 2027 galmeen hanga ammaatti akka hin banamne State Departmentiin beeksisee jira. Akka State Departmentiin beeksisetti galmeen eegale kan jedhu odeeffannoowwan sobaa fi burjaajiin tamsa'aa akka jiranii fi namoonni dhuunfaa tajaajila kennitoonni tokko carraa isin ga'u isinii guddifnaa qarshii kafalaa jechuudhaan hojii sammuu irratti akka bobba'anii jiran ibsee jira. Galmeen hanga ammaatti akka hin eegalamne kan ibsee Departmentichi guyyaa galmee fi adeemsa haaraa bara kana jijjiirame wal qabatee odeeffannoo bal'aa yeroo qophaa'etti ifa ni ta'a jechuudhaan ibsee jira. Ameerikaan bara kana galmee DV lootorii doolaara tokko kafalchiisu akka eegaltu beeksisuun ishiin ni yaadatama. Garuu hanga ammaatitti galmeen wanti eegalame hin jiru. Gara weebsaayitiin namoonni tokko qarshii kafalaa DV'n galmeen eegalee jira jechuudhaan akka qarshii funaanaa jiran dipaartimentichi ibsee jira. Kanaafuu isinis DV'n hanga ammaatti wanni eegalee hin jiru. Yoo eegale nutis kan isin beeksisnu ta'a. Hiriyoota keessaniif obboleewwan keessaniif faamilii keessaniif hundaafuu sheer godhaa akka hin nyaatamne DV'n galmeen gaheera jedhanii galmaa'uudhaaf gara weebsaayitiin kafalanii akka hin kasaarre waliif sheer godhaa laayik tuquudhaan waliif facaasa. Mootummaan naannoo Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa teessoo mootummaa naannichaa taasisuuf qophii taasisaa jiraachuun dhagahame. Daba siyaasa uummata Oromoo irratti hojjetameen magaalaa Dirree Dhawaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalaa baafamuun chaataraan akka bultu erga taasifame booda dhiibbaan garaagaraa uummata Oromoo irratti taasifamaa jira. Dirree Dhawaan seenaanis seeraanis himannaanis teessuma lafaatiinis baay'ina uummataatiinis marfama naannootiinis tan Oromooti. Dirree Dhawaan teessuma lafaa seenaa fi baay'ina uummataatiinis Oromiyaa keessa jiraatus heera mootummaa Federaal Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keessatti hin calaqqisiifamne. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis hin calaqqisiifamne. Kun ammoo daba siyaasa Oromoo irratti hojjetamedha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana magaalaa Dirree Dhawaa qaama mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudhaan ibsuun isaanii hordofee dhalattoonni naannoo Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa kan Somaaleeti waan taateef dhiifama gaafachuu qabu jechuudhaan dubbataa turan. Haa ta'u malee uummanni Oromoo dhimma magaalaa Dirree Dhawaa fi saamicha daangaa bakkoota garaagaraatiin raawwatamaa jiru irratti tokkummaan dhaabachuun falmachuu akka qabu fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa garaagaraa dubbataa jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanga odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qabatan gara komantiitiin nu barreessaa. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.